Hai hai, shamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kooti rabbiin galanna ga'uun isiniin jedha. Egaa baga jiraattanii baga rabbiin guyyaa jumaa kanaan isin ga'e. Rabbiin khayrii isa keessa jiru nu argachiisuun isiniin jedha. Egaa warri barnoota tokkoon qabadhee isiniif dhufee jiraan isiniin jedha guyyaa irraa kanas inshaallah. Barnoonni ani qabadhee dhufes waa'ee moobaayilirraa namoonni tokko tokko gaaffiinaaf dhiyeessitaniif deebii isaa isiniif qabadhee dhufeetan jira. Haga xumura qophii kiyyaatti na faana turaan isiniin jedha. Innis immoo akkamitti majjaana isaa hidhannee qarshii 20 riyaala 20 shari'aa moobaayilii irratti akkamitti gara biyyaa dawwallaa ka jedhudha. Inni lammaffaan immoo akkamitti shari'aa moobaayilirraa rasiida waliif erguu dandeenya waan jedhudha. Egaa kana lamaan kanan qabadhee dhufee warri beektan silaa ni beektanii. Egaa barnoota kana namni gariin illee kan irraa fayyadamaa turtan ni jirtu. Warra hin beekneef immoo asumaanuu deebii keessan isiniif taa'ee dhabdii waan qabuuf isiniif qabadhee dhufee isinis na faana turaan isiniin jedha. Egaa warri jalqaba immoo gara chaanaala kootii dhuftan weelkaam manaa dhufuun isiniin jedha. Subscribe like gochuudhaan maatii nuuf ta'an jajjabeessaan isiniin jedha. Egaa asumaanuu gara barumsa kiyyaattan darbaa utuu isinitti hin dheeressinee mana foon nambarii keessanii mana bakka lakkoofsatti barreessitan seentanii amma kallattiidhaan isa maallaqaa as keessa erginu ilaallaa jechuudha. Najima barreessitu 1 2 3 waluma faana barreessitanii najima 1 2 3 najima barreessitanii sana booda bilbila nama sanii itti naqxu jechuudha. Egaa bilbila nama erguu fi feetanii sana egaa ni beektu amma akkasumattanii itti barreessanii 6 7 2 anzin biloorumatti naquudha malee bilbila kana beekeefis miti. Erga akkasitti lakkoofsa nama sanaatti naqxanii kaatanii jettanii najima barreessitu jechuudha. Najima erga gootanii jettanii xumura bilbila isaarratti sana booda rasiida amma erguu fi feetan 5 20 30 hanga erguu fi feetanii jettan amma fakkeenyaaf waan amma 25 erguu fi fedhee jedhee 25 akkasitti barreessee akkasitti maslaalii godhee sana booda sarchii itti godhaa jechuudha. Yoo shari'aa tokkoffaa keessaa qabaannes lamaffaa keessaa qabaannes egaa kan maallaqa keessaa qabaattanii itti erguu feetan isintu beeka. Akkasitti itti erguu dandeessuun isiniin jedha. Egaa inni lammaffaan immoo akkamitti gara Itoophiyaa dawwalachuu dandeenya waan jedhudha. Inni immoo mana miiseejii keessa galtuu jechuudha. Kunoo miiseejii mana miiseejii keessa gallee ilaalla. Mana miiseejii keessa galtanii gubbaarratti bakka mallattoo kana tuqnee as gubbaarratti 1100 barreessitu jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtanii asirratti 1100 barreessinaa jechuudha. Asirratti 1100 barreessinaa gara gadii kanarratti immoo asitti gad dabarsitanii immoo 12 15 barreessitu jechuudha. Gubbaarratti 1100 barreessinee gara gadiitti immoo 12 15 barreessinee akkasitti sharikaatti erginaa. Sharikaan egaa risaalaa nuu deebisu. Kana booda akkasitti Itoophiyaa daqiiqaa hanga isiniif hidhamee jedhee akkasitti haasa'uu dandeessuun isiniin jedha. Egaa utuu shari'aalee biraa qabaattan immoo baay'ee gaariidha. Warri shari'aalee biraa hin qabne immoo egaa warri sawaa qabdanuu sawaan baay'ee gaariidha. Sawaatti fayyadamuutu gaariidha kanarra. Warri immoo kanas immoo dhabdan immoo egaa kanaan akka fayyadamtanuun isiniin jedha. Egaa barumsi xiqqoon qabuun isiniin jedha. Barumsa biraas immoo kan isiniif qabadhee dhufu yookaan barbaaddan ta'e jedhee koomentii jalatti naaf barreessaan isiniin jedha. Yaada yoo qabaattanis gaaffii yoo qabaattanis koomentii viidiyoo kanaa jala naaf kaa'an isiniin jedha. Egaa asumaanuu haga barumsa biraatii walitti deebinuu nagaa rabbii keessanaa turaan isiniin jedha. Baay'ee baay'ee.